Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akka turtii yeroo muraasa booda walitti deebinee jirra. Gaaffii kamuu yoo kan qabaattan ta'e komentii irra naaf kaa'uu dandeessu. Akkasuma warroonni chaanala kiyya haaraa taatan subscribe godhuun yoo kan barnoota irraa argattan ta'e like gochuun na wajji turaa irraa barattu. Sagantaa keenya kan har'aa irratti sochii fi ispoortii malee akkamitti borcii yookiin garaa balleessuu dandeessu kan jedhuu fi maal soorachuu qabdu, hirriba duraa fi hirriba booda maal gochuu qabdu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kana malees akkuma suuraa irratti argitan furdina gosa hedduutu jira. Kunis sababa mataa isaa qaba. Qaamni keessan eessa biratti furdate, sababbiin isaa fi furmaanni isaa maali kan jedhu kan ilaallu ta'a. Borcii balleessuuf karaa sadii qofatu jira. Inni dura ispoortiidha, inni lammaffaan immoo nyaata, inni sadaffaan baqaqsanii hodhuudha. Kanaan ala juusii kana bitadhaa, kireemii kana bitadhaa. Guyyaa sadiitti borciin isinirraa badaa yookaan torbaan tokko 15tti borcii fi qaamni keessan ni bu'aa kan jedhan wanti akkanaa kun kijibaa irraa fagaadha. Egaa akka borcii fi furdina balleessuuf maal gochuu qabdan kan jedhu tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Dura kan ilaallu fi namni hedduun wanti hin beekne hirriba. Guyyatti yoo xiqqaate sa'aatii 6 hirriba argachuu qabna. Hirriba gabaabaa rafuun yookiin sa'aa dheeraa taa'uun fedhii nyaataa keessan baay'ee dabala. Kanaaf guyyatti sa'aatii 8 hirriba gahaa ta'e argachuu qabdu. Ganamaa eega hirribaa kaanee ciree yookiin faxara dura wantoota sadi fudhachuun borcii hir'isuu ni dandeessu. Inni dura bishaan birciqoo tokko loomii walakkaa muruudhaan itti cuunfuu fi damma maankaa tokko itti godhuun waliin makuun dhuguu ni dandeessu. Kuni baay'ee filatamaa fi borcii yookaan garaan keessan akka hirdhatuuf baay'ee isin gargaara. Inni lammaffaan apple cider vinegar maankaa tokko bishaan ho'aa wajjin godhuudhaan dhuguudha. Inni sadaffaan shaayii qarafaa damma wajjin bulbuluun dhuguudha. Kuni baay'ee isin fayyada. Egaa ka wantoota kana yeroo fayyadamtanitti sukkara humaatu ittiin makina. Pirootinaa fi faayibaraan badhaadhe fayyadamuu qabdu. Kanaaf ganama ciree killee yookiin fuulii yookaan immoo ajjaa soorachuun filatamaadha. Kana malees maal soorachuu dhiisuu qabdu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Inni tokkoffaa nyaata mi'aawaa faabrikeet tahee fayyadamuu fi dhugaatii irraa fagaachuu qabdu. Fakkeenyaaf keekii, askreemii, kookaa, peepsii fi kan kana fakkaatan irraa fagaachuu qabdu. Inni lammaffaan waddii dinnichaa yookaan chiipsii jedhamuun beekama. Inni sadaffaan daabboo adii akkasuma sooqidda akkasuma dhugaatii alkoolii, bargarii, piizzaa kanarraa fagaachuun dirqama. Ispoortii malee qaama keessan hir'isuu fi yookaan borcii keessan hir'isuu yoo kan barbaaddan ta'e wantoota kana irraa fagaachuun dirqama. Egaa ka soorata kanneen warroota qaama keessan buusuu barbaadanii fi akkasuma shaakallee ispoortiitiif fedhii yookaan yeroo warra hin qabneef nyaata kana irraa fagaachuun dirqama. Nyaatni ani asii olitti isiniif hime kunniin hangam takka hanga ulfaatoo ta'anii fi nyaata kana nyaachuun baay'ee hangam takka dhiibbaa akka qabu kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf piizzaa tokko afuraffaa yoo nyaattan sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 23 deemuu yookiin daqiiqaa 48 fiiguu qabdu. Cooma yookaan foon piizzaan sun qaama keessan irratti dabalu balleessuuf yookaan gubuuf sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 23 deemuu qabdu piizzaa tokko afuraffaa yoo nyaattan. Inni lammaffaan lukkuu yoo nyaattan sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 14 deemuu qabdu. Waddii dinnichaa sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 17, chokkoleettii daqiiqaa 52 deemuu yookaan daqiiqaa 32 fiiguu, kookaa daqiiqaa 23 deemuu yookaan daqiiqaa 13 fiiguu, biiraa daqiiqaa 43 deemuu yookiin daqiiqaa 13 fiiguu, aayiskiriimii yoo nyaattan daqiiqaa 46 deemuu, keekii yoo nyaattan sa'aatii 2 fi daqiiqaa 8 deemuu qabna. Bargarii kan nyaattan yoo ta'e sa'aatii 2 fi daqiiqaa 20 deemuu qabdu. Cooma yookaan foon inni qaama keessan irratti dabalu gubuudhaaf
sa'aatii 2 fi daqiiqaa 20 deemuun isin irratti dirqama ta'a. Yookaan immoo ispoortii hin dandeenyu yeroo hin qabnu kan jettan yoo ta'e nyaata kana irraa fagaachuun isin irratti dirqama. Yookaan immoo qaamni keessan yookaan borciin keessan dabaluu hin dhaabu. Egaa nyaata kana hunda yoo dhorkamne maal nyaatuu qabna kan jettan yoo ta'e killee, urgoo, baaqelaa, garbuu, misira, muuza, kaarotii, ajjaa, avukaadoo fi appilii akkasumas shumburaa, burtukaana, talbaa fi kan kana fakkaatan fayyadamuu ni dandeessu. Dhugaatii bishaanii baay'ee yookaan juusii anaanaasii fayyadamuun baay'ee filatamaadha. Akkasumas shaayii magariisa fayyadamuun baay'ee isin gargaara. Kana malees galgala yeroo raftan nyaata baay'ee fayyadamuu dhiisuu yookaan yeroo rafuu heddan sa'aatii 2 dura fayyadamuu nyaata nyaatuu ni dandeessu. Osoo hin rafin gara siree osoo hin deemin sa'aatii 2 dura nyaata nyaachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo kuduraa fi muduraa nyaatanii yookaan raftan ta'e filatamaadha. Amma immoo gosa furdinaa kan ilaallu taha. Inni dura furdina mul'ii oliiti. Kuni nyaata baay'ee soorachuu fi nyaata sukkarri itti baay'ate fayyadamuu fi sochii qaamaa godhuu dhabuu irraa kan dhufudha. Kanaaf nyaata mi'aawaa fi shaakallii qaamaa godhuudhaan balleessuu ni dandeessu. Inni lammaffaan handhuuraa gad furdachuudha. Kuni cinqamuu yookaan yaadda'uu fi of hifachuu irraa kan dhufudha. Kanaaf miira akkanaa keessaa bahuu fi ispoortii salphaa akkasuma shaayii magariisa fayyadamuun balleessuu ni dandeessu. Inni sadaffaan furdina mul'ii gadii hanga jilbaati. Furdinni kun pirootiina qamadii fi garbuu keessatti argamu irraa kan dhufudha. Kana balleessuuf lafa ol ka'aa yookaan tabba irra deemuu fi bu'uu yookaan immoo darajaa mana keessatti argamu irra koruu fi bu'uudhaan furdina kana hir'isuu ni dandeessu. Furdina kanaan kan saaxilamtan yoo ta'e ciree irra hin utaalinaa. Ciree nyaachuun qaamni keessan akka hin daballee fi guyyaa guutuu nyaata baay'ee akka isin hin barbaanne waan isin gargaaruuf ciree kan hin nyaanne yoo ta'e immoo guyyaa guutuu qaamni keessan nyaata dabalataa barbaada. Kanaaf akkuma hirribaa kaataniin ciree daftanii nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni afuraffaan garaa baay'ee iitaa fi guddaan nyaata hedduu fayyadamuu fi alkoolii baay'ee fayyadamuu irraa kan dhufudha. Kanaaf alkoolii dhuguu dhiisuu fi nyaata hir'isuu akkasumas sochii qaamaa godhuun baay'ee barbaachisaadha. Inni shanaffaan furdina mul'ii gadii fi miilas dabalatee yookaan miila furdaa. Kuni baay'inaan shamarra mudata. Sababbiin isaa rakkoo hidda miilaa yookiin ulfaa wajji wal qabata. Kanaaf sochii qaamaa godhuudhaan akkasuma nyaata keessan sirreeffachuudhaan balleessuu ni dandeessu. Akkasuma immoo yeroo raftanitti miila keessan girgiddaa irratti ol maxxansuudhaan gara olii miila keessan gara samiitti ol kaasuudhaan miilli keessan akka hir'atuu fi furdinni mul'ii gadii akka hir'atu godhuu ni dandeessu. Inni jahaffaan garaa guddaa fi dugda guddaadha. Kuni yeroo dheeraa taa'uudhaan kan dhufudha. Nyaata soorachuu qabdan filachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana godhuudhaan saffisaan qaamni keessan akka hir'atu godhuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa irratti xumureen jira. Gaaffii kamuu yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaa'uu ni dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa ta'e qabadheen kan isiniif dhiyaadhu taha. Gaaffii gosa kamuu isinii deebisuuf ani qophiidha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa irratti xumureen jira. Warri chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like gochuun maatii naaf ta'a jecha fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.